kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 akkuma baratame keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhu san hardhas keessummaa tokko nama jabaa Ameerikaa irraa dhufanii mana kiyya keessatti argamanii akka naasimattan kabajaan isin affeeraa hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akkana wajjin turtanis asumaan isin yaadachiifachaa warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatanis subscribe gootanii akka gara faamiliitti dabalamtan dhimmi nuti asirratti hojjennu waa'ee Oromooti dhimmuma keenyaa ummatuma keenyaa sagalee ta'uuf social media fi YouTube garagaraa irratti argamnu kanumaa fi haga dhumaatti akkana hordoftan irra deebi'ee gamanumaan isin affeeraa keessummaan kiyya dhiyaadhaa baga nagahaan dhuftan. Baga nagaa dhufaydanii Oro 360 baga walaga Ranger. Ayyee hedduu tokko galatoomaa yaamicha kiyya kabajitanii gara chaanaalii Oro 360 tti dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfadhaa irra deebi'ee dhiyaadhaa ammallee dhiyaadhaa isiniin jedha. Ayyee ulfaadha isinillee. Galatoomaa mee akkuma jalqabaaf nu ta'uuf mee Jamaal eenyumee Jamaal Godii akka dhageeffattoota keenya hordoftoota keenyaan sirri wal barattaniif eenyumee Jamaal akkuma ka'umsaaf nu ta'uuf itti nu himaa. Ayyee ulfaadhaa galatooma maqaan kiyya Jamaal Hajamaan Godii jedhama. Dhalataa godina Baalee aanaa Goobbaa ganda qonnaan bulaa Riraati. Amma kan jiraadhu USA jiraadha. Kanu. Oromiyaa xiqqoo keessa jiraattan moo USA gara biraa jiraattan? Oromiyaa xiqqoo si fagoo jira yaa. Okay. Naannawuma san. Yaa galatooma kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya Jamaal Haji Amaan Godii qofan jedhamu Jamaal artisti Jamaal jettanii yaamuuniin dirqama isinirra ta'ee jira. Ameerikaa keessa ta'anii sirboota qabsoo sirboota yeroon barbaaddu ka onnee nama kakaasu hedduu isaa nuuf gadhiisanii jiru. Garri isaan gadhiisaniin ammootu chaanaalii Harannaa Entertainment irratti argachuu dandeettu. Jamuumee sirboota keessan keessa waan jecha jajjaboo jecha sookof sorgoo yookaaniif jecha dhoksaallee of keessaa qabu hedduu achi keessaa argee mee jecha san keessaa waan akka gaafii sadii takkaan isin gaafadhee gara waa'ee dhimma Oromoof Oromiyaa haala yerootitti dabarraa. Mee dhimma dhadhaabayaa aanan yoo raafame ka jettan sun maal jechuuf maal yaaddaniiti mee maalirraa kaataniiti madhadhaa bayaa aanarraa afame jettan maal jechuuf mee jechi sun egaa akka walalootitti mee bareechisaa sagalee bareedduu saniin nu jedha nullee mee achumaan dhageeffattoota keenyallee sirballee xiqqoo tokkoon affeerraa akka hordofanii chaanaalii keessan irratti dhageeffatan gamanumaan affeeraa. Mee walaloo sanirraa xiqqoo tokko nu jedhaati mee hiikkaa isaa keessa gadi bu'aa akka Oromoon hubattutti mee nu ibsa. Galatoomii walaloo sanii namni dalage Ibrahim Muhammad Ibroo Tirriidha. Murii gadaan tanteetii simuu damee imadadhaa bayaa narraafame. Shajedeya ekatarini imadada baya anarafame hindufa nantogo warani imadada baya anarafame jechunga agarte wanni rafame tokko dura walitti qabame yoo jedhe rafame bayuun isa dhooyuun isa hin oolu jechuudha kaayika waanuma agarte wamanu keessa jiru agartee haaluma Oromoon keessa jirtu irraa wanti kuni agartee wanni raafame tokko agartee waan tokko raasanii mabaya akkuma aanan raasanii dhadhaa baasan kan agartee dubbiin Oromoo qabsoon Oromoo kun deemtee raafamtee amma kun dhooyuu geetteerti dhootee jirti kanumaa wal qabateeti wanti agartee guddaan achi keessa jiru waa'ee haaluma keenya kana keessa irraa wanni sun kadalagame. Ayyee galatooma ammallee itti aansuudhaan sirboota keessan keessaa
waan jettan raajii nutti ta'e dubbiin jijjiiramaa jettan. Mee maaltu sirraa jemee wanti raajii namatti ta'u kun maali? Waan akkamtu raajii isinitti ta'e waan akkam dinqisiifatu? Kan egaa namni ganna daa'imni ganna 10 illee ni agarti kana beekta. Wanti isaa raajii nutti ta'ee dubbiin jijjiiramaa arrabni isaa dhanquu fuulli isaa lamaa jala jechuun agartee waanuma Oromoo ganna sadiin kana mudate agartee gaafa agartee jijjiiramni kun dhufe je'aniitiin agartee ilmaan Oromoo qeerroof qarree 5,000 wareegnee dhiiga ilmaan Oromootiin ummata kana agartee ummata Rabbiin ergamuu malee ergadhaa hin jedhaniin takka viidiyoo kana masaraa Minilikii galchanii dhiiga Oromootiin achi seenee ummanni kun jijjiirama jedhanii maqaan gadi bahee jijjiirama maqatu jijjiirama malee wanni jijjiirama miti dubbiin micciiramaati. So raajii nuti ta'ee wanti kun raajii nuti ta'ee dubbiin jijjiirama arrabni isaa dhanquu fuulli isaa lama yoo jedhu ka akkuma arrabni isaa dhanquu wanni ni dubbatu agartee wanni kun hiikaa hedduu qabdi agartee waan as deemaa jiru haasaa ummata keenya afaan mi'aanii ummanni kun ittiin gowwoomse yoo laaltee jettu waan guddatu keessa jira agartee kanumarraa kan ka'e akkasumas asirratti walleen tuni agartee waan namoonni gariin akkuma waan Jawaar Mohaammed qofaaf sirbamteetti ilaalanii san qofallee miti agartee ummanni kun akka Oromiyaa balleessu jira achuma keessa jirti amma agartee Oromiyaa maaltu naannoo godhee Oromiyaan biyyaa jetti you know like jechisaa maaltu naannoo godhee Oromiyaan biyya of dandeette agartee naannoo deebisaniiti Oromiyaa xiqqeessuu amma warri amma biltiginnaa agartee warri ergamtuun nafxanyaa kun hadda wanni isaan dalagaa jiran haala Oromiyaa itti balleessan irra dalagaa jiran kanaaf waa hedduu of keessaa qaba agartee jawwee hiitee filannoof tirtiruun jedha lammaa malee Oromoon sin beeku duruu nuti namticha kana isumayyuu dhageenye ganna lama ganna sadii haga maqaa isaatu dhageenye haa ta'u haa guddatu namni Oromoon akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti beeku eenyoo jenne Lammaa Magarsaati jarri lamaan tokko mallee haa ta'anii garuu ammoo Lammaa Magarsaati kan Oromoon beeku kanaafi hiikaani agartee raajii nuti ta'e dubbiin jijjiiramaa jettu waa hedduutu keessa jira jijjiirama kana keessa agartee hedduu galatoomii eenyutu dhaabee karatti baate hiddii jedhu fedhaan malee wal bulchuun hin taatu giddiin jedhu mee tanallee mee maaltu giddiin isin bulchinani moo ummatatu nu bulchaa jedheeti mee waan sana sirriitti adda baasiif mee galuufi mee tafsiira feeti beektaa wallee illee zabana kana tafsiira feeti yaa eenyutu dhaabee karatti baate hiddiin jedha ummata kana odoo namni ergatiin dhufaniitiin nurra fe'amanii beektaa bakkuma odoo nama seeneetiin dhufaniitiin akkuma hiddiin agartee karaa gubbaa baatu san qabsoo Oromoo gubbatti bahe ummanni kun akka aramaa san agartee arama midhaan keessa bayu arama fedha malee midhaan keessa bayu akkuma hiddii san karaa gubbatti akkuma aramaa san midhaan keessa bayu ummanni kun qabsoo Oromootiin miti ka dhufe ummanni kun qabsoo Oromootu jara fide malee jarri Oromoof qabsaayaniiti miti akkuma tasaa akkuma aramaa san yookaan midhaan keessa biqilan yookaan ammoo karaa gubbatti akkuma hiddii san bayan fedhii malee wal bulchuun hin taatu giddiin jedhe yaa fedhii malee wal bulchuun hin taatu giddiin isaan amma Oromiyaa balleessanii Oromoo ukkaamsanii akkuma dheengadda namtichi jedhe Oromoo akka balleessuu fedhan ummata Oromoo ganna 100,000 akka cabsuu fedhan kana hin taatu ka Oromoon amma cabuu fi hin deemu Oromoon amma booda hin cabu kanaafi wanti achi keessatti jedhe agartee fedhii malee wal bulchuun hin taatu giddii wanni jedhe kanaaf agartee wanni martinuu likkii ofii qabdi agartee hanga manni hanga dhiibaniif gaarri tokko hanga dhiibaniif hanga dhiisan qabaa jedha so kanaafi dirqiidhaan wal bulchuun sun hin taatu jechuu barbaadeet achirratti. Yaa galatoomi jamumee dhumatti keessaa ba'uuf waan dhimmamee aartii waan gara sirbaatti si fidemee takka irra nu babbaateeti. Atammaan tan Ameerikaa jirtaa biyya dalagattee horii akka barbaadde argattu jirtaa biyya diimokiraasii jirtaa ofirraa ilmaanii fi maatii kee wajjin raaha gootee jiraachuu dandeettaa. Akkanatti yoo ilaallullee nama guddaa tokko gara walleetti mee maaltu si dirqisiisee mee gara sirbuutti yeroo kana gara sirbaatti si fidemee gara aartiitti maaltu si taremee ammaan tanatti?
Ay dhugaa rabbi yeroo batokko yoo ka sirbanin sirballee jedhee yaadee hin beeku garuu wanti tokko si keessatti uumama yoo quuqama saba keetii kan agartu gara madandeenneen karaa maraan ummata keenyaa sagalee ta'uudha wanti ani agartee waan kana seenee yookaan ammoo sirba sirbee ittiin jiraadhaa yoo jedhee miti akkasii rabbi alhamdulillah dalagannee jiraannaa yookaan YouTube ittiin guddifanna jenneeti miti sagalee ummata keenyaa ta'u mee waan saba kiyyaaf ta'u waan na keessaa bayu waan dandeettii kiyyaa ummata kiyyaaf waa godhuu sagalee dhaamsa agartee yookaan sirba wanti fidoon ta'ini kanumatu agartee itti na kakaase malee ana yookaan akka hin sirbee ittiin jiraadhaa jechuudhaaf miti waan kana kan itti seeneef agartee garuu ammootu ka wallistoonni Oromoo ittiiniyyuu jiraatanii hin beekani sirba kanayyuu sirbanii ittiin milkaa'anii agartee jiruun isaaniitiyyuu beekamteen beektu ilmaan Oromoo wallistoonni Oromoo hadha warri nu dura ganna 60 dura 70 dura sirban hadha manaddacha'aniitiin itti kadhataa jirra agartee artistiin Oromoo hadha amma ijoolleen biyya keessa waa'ee Oromoo sirbanii sirba dalagan kun yookaan ittiin jiraanna jedhaniiti miti quuqama agartee isaan keessa jiru akka ummatti ibsannaadha wanni isaan dalaganiif agartee warri durkuun no gaafa afaan Oromoo TV cabsaa radio cabsaa jedhan sun itti dhumatanii itti tumamanii itti gidiramanii asiin gaanii jiran ka akka nu hoo goobanaa fa'aa yaadachuu qabna hadha mana jira nama Oromoodhaaf jedhee waa meeqa ta'e akka Zariin Wadaajoo fa'aa yaadachuu qabna hadha kunu itti kadhataa jira ani yeroo baay'ee wanna aarsu dhiifama yoo ajandaa kan kee keessaa illee ba'e dhiyoo tana waan sammuu kiyya na tuqe wayii arge namticha naftanyaa eenyu jedhaniin Jaakii Gosee jedhaniin Jaakii Gosaayee moo Jaakii Gosee jedhaniin afaan Oromootiin yaantaala Oromoo jedhee sirbe anga dhiyoo tana viidiyoo wayii kan biyya koo waan jedhu wayii dalagaa jira afaan Oromootiin osoo artistoonni Oromoo akka gameeyyiin akka nu hoo goobanaa faati Zariin Wadaajoo faati Ilfinesh Qannoo faati Halloo Daawwee faati Ibrahim Adam faati dhukkubsatanii hadha siree gubbaa mana keessa galadhabanii mana kiraa keessa karaa gubbaa laadaa yaabbatanii deeman lukaan deeman ilmi Oromoo nama ilma abbaa gadaa jedhuun abbaa gadaati namni ofiin jedhu kaaree 5,000 namticha naftanyaa kana waan inni afaan Oromootiin sirbeef kennuun isaa baay'isee waan nama gubu waa'een aarsi yoo laallu hadha kun nu hoo goobanaa mana bultii mana keessa galuun qabu mana itti kadhataa jira Oromoon Zariin Wadaajoo dhukkubeetiin namni qabsoo Oromoo kana keessatti waggaa meeqa itti dararamee itti humamee itti waa meeqa ta'e itti beela'ee jedhe hadha kun hospitaala jira koomaa keessa jira namni maqaa isaa dhahin jiru hadha ummanni sun isaa namticha naftanyaa afaan Oromootiin sirbeefi afaan Oromootiin yaantala Oromoo jedhee sirbe jedhanii kaaree 5,000 kennaniif kenna irraa buqqisanii kenna bakka galu dhabee ala bulaa jira hadha waa'een artii Oromoo kun artistoota Oromoo kun yoo dubbatan baay'ee garaas nyaata agartee kanaafi ani yookaan wanni kana sin jedheef ittiin jiraadha jedhee odoon ta'ini yookaan ammoo ittiin durooma jedheeti miti sabuma kiyyaaf sagalee ta'uuf kanumaatu waan kana godhees jechuu barbaadeeti. Yaa hedduu galatoomii anis wanti Ameerikaa jiraachuu kee kaasee maaltu gara walleessi fidee kaasee fi akkuma kana maraa kaaftu waan tilmaamuufi beektee Itoophiyaa keessattuu warri OPDO jedhamtuuni wanni isaan qaban guddaan goota misoomaa jedhanii beektaa dureessa walii qabanii badhaasan malee hiyyooma ta'e namni kun ilmaan Oromooti maatii Oromooti haadha Oromooti abbaa Oromooti rakkateedhanii rakkataa qarqaaruu osoo hin taane ka ol ba'e sossobanii saamuuf jecha siyaasa ofii dabalachuuf jecha ka ol ba'e ka beekame ka dhageettii qabu badhaasan wanni isaan godhan kanuma har'a weellistoonni uummata biraa yoo ati ilaalte miiliyeenara ta Oromoo ammoo sirbuuf illee ittiin hafne ammootu akkuma anaafati beennu san jirra jechuudha. Kana keessaa gaafa baanu akkamitti akka baanu yoom akka baanu yoo wal gaafanne deebiin takkatti qofa. Hundi keenya Oromoo wal jajjabeessu bakka jiru hojjechuu uftuffachuu dhiibnee hojjechuu galatoomii waan hedduu naakaaftee akkuma ati agartu san
artist Nuwo Goobanaa dhiyoo tana gargaarsa garaagaraa bakka jiru namni waan danda'u walitti darbee yoo xiqqaate mana jireenyaa maatii isaaniitiif binna jedhanii sunis waan gaarii ammootu amma booda artistoota teenna itti kadhachuun qaban. Namni isaan kadhachuu qaba malee artistoota teennatti kadhatuun qaban. Oromoon hundi namni dhaloonni lafaa dhufu hundi dhageeffachuu qaba kan. Yoo xiqqaate chaanaalii ilmaan naftanyaa jalaa deemanii chaanaalii isaa subscribe godhee fi sirba isaa chaanaalii isaa irra yoo dhageeffate YouTube irraa ammaan tana mallaqa wayyaa kafalanii fi jireenya isaa jijjiirachuu danda'a. Fiigeeti YouTube isaa irraa gabbuusee chaanaalii isaa irraa gabbuuseeti Facebookii gubbaa kaaya. Kabar mallaqa shilingii takkatti Facebook irraa ittiin argachuu hin dandeenye. Kana dhiisuu qabna. Keessattuu dhaloonni ammaa dhaloonni qubee warri carraa social media kana fayyadamuu arganne walaa jabeessinu karaa hojjannurra walaa jabeessinu wallaamshessuu haadhiifnu wallaamshessuuni anamma wallee ati baafte yoo akka fakkeenyaaf atillee hamilee horattee ummata kana akka itti amma sagalee ta'artu kana itti afuftuu barbaade fuudhee linkii bakee wajjin share godhuu malee wanni an fuudhee Facebook kiyyarra kaayee achitti kreditii isaa gadi buusee yoo fedhe namni 150 haa dhageeffatu ana waan fayyadu ka itti dadhabee waan kana baas itti argachuu qaba mallaqa itti argachuu qaba kana asuma keessaa baana meejamu akka nama baale dhalatee keessattuu bosona harannaa bulluq rira ganda haadha Useen ganda shaanaa fi daa'imaa fi aananii sanit dhalateetitti mee baale maal keessa jirti mee waan baale kana keessa nuu ba'i mee naannoon sun akkam jira Oromoon akkam jirti mee akka nama oduu qabuutitti akka nama naannoo keessaa dhalate hordofee jala bu'ee waan jiru beekuuti. Walumaa galatti yoo dubbanne waa'ee ummata keenyaa baalee kana keessa yoo deemne ummata keenya akkuma agartu kaakunoo gadi yaasanii ispoortii jedhanii ispoortii dalaysiisanii cubbuun qabdeetiin cubbuutu akkana godhaa jira. Namni keenya rakkoo keessa jira. Uummanni keenya hawaasni keenya akkuma jiru rakkoo keessa jira. Hawaasa rakkoo keessa jiru kana hawaasni gama kaaniin agartee odeeffannoo dhabuu irraayi ni beektaa gama keenya kana wantiin neetworkiin kunillee hin jijjiru baay'ee rakkisaadha. Information kun akka isaan barbaadanitti keessa deemee flow hin ta'u. Haasaya kana otoo share godhuu dandeessaa Facebook gubbatti namni marti akka dhaga'u barbaada maali jenna especially uummanni keenya kanaannawa san jiraatu waan amma deemaa jiru kan akka dhagaaniin barbaada. Bareechifnee share goona amma recordii qofarra jirra bareechisee booda yeroo dalagnee irraa bahe share goota sitti erga. Okay. Maali jennaaniin hadda Oromoon akka duraanii san dhaabaa wal qirceetiin gara deemaa hin jiru afaan tokkotti deebi'eetiin gara afaan tokkootiin afaan isaan dubbataanii jiran sun afaan qawweeti. Uummanni keenya ammoo bakkeen isaan jiran hadhallee nama isaaniif socho'a jedhee nama isaaniif ala bulee bara bule fidanii uummata saree nafxanyaa kana nyaachisu jiran hadhallee. Itti dhufna. Generaalii mee akkam jirti manaa keessa ba'itti dhufu? Generaalii irratti uummanni keenya dammaquu qabaa jedhan. Dammaquu qaba. Baay'ee lafti suni lafa agartee badhaatu uumamaan rabbi badhaasee akkuma Oromiyaa naannoo biriitti godinni Baalee kun agartee harannaa bulluq namni hin beekne hin jiru. Gaara saannatee asiin daa'imariraa aanarriraa goommana rira ka gaafa jawaarfaat akkasitti nyaatanii san agartee namni hin beekne hin jiru. Lafa osoo rabbiin godhee Oromiyaan bilisoomtee turistiidhaa fi agartee Oromoon irratti jiraachuu danda'u. Oromoon naannoo maraa irra dhufee irratti jiraachuu danda'u. Kanaaf kana kan godhee uummanni keenya irratti hiyyoomatee har'a naannoo Sumaaleetii warri buqqifame buqqaatota doon ta'in warra buqqifame uummanni keenya hanga hadhaa muka jala galu jira. Baalee keessatti biyya gootonni gadi dhiigaan gadi dhaabde san keessatti biyya gootonni Oromoo gaafa agartee nafxanyaan nama ajjeesa jedhan
warra ajjeesee ilmaan Oromootti mul'ise biyya san keessatti hadha ilmi Oromoo hafteen isaanii hambaan gootuwwan sanii beelaa fi muka jalatti nafxanyaan itti taphataa jirti. Ergamtoonni nafxanyaan taphataa. Kanaaf uummanni keenya waan kana jalaa bayuudhaa fi Oromoon bakka jiru jabaachuu qabaan jedha asirratti kanumaan jalaa baayasa. Yaa galatoomi mee Baale keessattu godina Harannaa Bulluq Bosona iskeer kiiloomeetirii hagassan uffisee jiru san keessatti nafxanyaan xayyaaraanuu dhufee galuu hin dandeenye bara gootonni akka Waaqoo Guutuu akka Aliyyi Cirrii akka Useen Bunee fi guutuun kunniin jiran xayyaaraanuu dhaqeen galuu hin dandeenye. Amma ammoo sabboonaa Oromoo kunoo dalloo bidire qabanii hangeetuuf nageelle qabaniiti gaarii caccabduu keessa akaayanii fuudhanii eessaa kaasanii achi yoo fedhan Shaashamanne yoo fedhe Finfinnee hidhu jiran. Mee dhaloonni gootummaa abboota isaa san eessa gatee hardhamee bitamtuu ta'ee namni hedduun qabsaayota Oromoo kasaba kanaaf jecha bosona keessa jiru beelaaf mana isaanii seenee dabarsee wal kennuuni haala akkamiittume haala kana fidime jamuuwwan kana keessa sirri gabbuute akka keessa ummata keenya kana waadhaamtu barbaada. Kuni hedduu garaas nyaata baay'ee garaas nyaata dhugama yoo dubbanne ilmi Oromoo yeroo hadhaa sanatti bakka mara waraanni bilisummaa Oromoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo jabaateetiin kiyyoo nafxanyoota yookaan weerartuu nafxanyaataniin bakka mara itti muddaa jirutti kenna as deebi'ee ilma ofii obboleessa ofii kan isaa jedhee gadi bayee bosona keessa baraan du'aa jiru kan isaanii jedhee isaan ummata kana gabrummaa kana jalaa baasa jedheetiin bar ijoolleen tun yookaan quufteetii miti kan bosona seenti. Ijoolleen tun yookaan jiruun itti toltee yookaan ammoo agartee bashannanuu fi miti kan bosona seenan jiruu ilmaan Oromoo haadha Oromoo irraa boo'ichaan bisuufi. Garuu ergamtoonni tokko ammoo namoota tokko amma namoota maqaa isaanii beeynu jira ummata akka naannoo Dallomannaa keessatti waan kana dalagan. Ardhaa miti gaafa wayyaanee illee ijoollee teen ajjeesse nama ijoollee teen ajjeesse jira adda bilisummaa Oromooti jedheeni hanga hadhaa namni sun gaafa lammaan dhufe ari'ameetiin hannaan ari'amee goobbarratti ari'amee ganda deebi'ee dalloo deebi'ee salphina deebisan keessaa namtichi kun hadha fuudhee hattoota gaafsan lammaan ari'e ol bootaa duraanii deebisee hadha ijoollee naannawa san keessaa gara bosonaa deeman namni dararaa jiru nama akka maqaan isaa Mahammad Diimaa jedhamuu fa'a. Nama poolisni amma ijoollee san hangeetu akkas godhe maqaan isaa nama Ahmad Nagaash jedhamu. Bulchaa Harannaa Bulluq Huseen eenyu jedhama maqaan isaa. Ummata kana ummanni kun diinaa miti. Yookaan nafxanyatu Gondar irraa nutti dhufe waan jennu miti. Yookaan wayyaanetu Tigraay irraa nutti dhufe miti. Nama afaan Oromoo dubbatutu Oromoo dararu jira hadha. Nama dhalataa naannoo saniitu ilmaan Oromoo taphataa jira. Bar Oromummaan isaanii wanti isaan ijoollee tana miidhanii wayitu jirtu yookaan wanti isaan argatan qabeenya guddaa argataniif sooqiddaa fi zayita wanni argattu milishaan gandaa kaabinee yoo guddatte damooza xiqqoo si argatte waan ilmaan ofii ittiin jireeffatu. Kanaa jettee ati akkami obboleessi kan kee kasii jedhee mukatti baye kasii jedheetiin bosonatti baye akkami gurguratta akkami dabarsitee diinatti kennita. Agartee kanaaf ummanni naannoo kanaa waan kan irraa akka of qusatan wanti kun amma achi qofaa miti amma kaleef dheengadda godina Baalee aanaa Goobbaa Gandariraatitti ummata facaasaadhaaf deemu midhaan facaafachuuf deemu qonna dhoogganii akka poolisii leenjii jedhanii ummata walitti qabanii gidiraa jiran. Ummanni kun hadha yoo hin facaafatin boru yoo asmaraan kun jalaa tare sumunii takka ittiin kennitu jarri tun kamiidhamu ummata keenya
ummanni keenyallee ammoo dammaqee ofirraa diduu qaba. Wanni amma deemaa jirtu leenjii jedhanii deemaa jirtu waan qaanyii safuu waan laal dubbiin tun maalii wal dhibti. Oromoo ganna 1,000 cabsaa sunii fi hadha maanguddoo ganna 80 gadi baasanii gaabiidhaan gangalchuun Oromoo cabsuudha dubbiin sanu. Dubartii ulfa wajjin gadi baasanii gangalchanii ulfi keessaa bayuun ulfa ji'a 3 garaa bayuun ji'a 4 garaa bahu jechuun ilmaan Oromoo cabsuudha malee akka nama tokkooti yookaan mootummaa kana sirni isaan tiksan wayitu hin jiru. Kuni pilaana gubbaa irraa gad dhufe. Oromoon especially ummanni keenya Arsiisi komando waan kana gadi